Hashama harka fuunee akka mana jirtu hordoftoota Caffee Akaadaamii. Kun intarpreenshiippii boqonnaa afur paartii irraa dhumaa irra geenyee jirra. Akkasuma kan namoonni miidiyaa keenya Caffee Akaadaamiidhaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa isaan cuquliisaadhaa achi booda oon notifikashinii irra keessanii wanni asirratti hojjetamu hundinuu akka isin bira gahuuf jechuudha. Kanaafuu namoonni paartii tokkoffaarraa kaasee hangasii qacala laalee waa hedduu irraa hubate jedheen abdii qaba. Namoonni miidiyaa keenya ilaaltan yaadaa fi yaada komantii jala godhaadha. Waan jiru hundaa'u wal hubachiisaa yaana. Kallattumaan karaa tooppikii keenya karaa deemnaa jechuudha. Tooppikiin keenya karaa tanaa hedduu waan lallaaftu akka baqa. Yoo sirrii adda ilaalte waan lallaaftu waan fuulduraaf illee si fayyadu nama bizinesa eegaluuf jechuudha. Maal jedhaa leegaal and regulatory frameworks for entrepreneur jedha. Seeraa fi dambii nama entrepreneuraa fi nama hojii takka ni eegala jedhu haa hojii takka abbaatti ta'ee eegalu. Seeraa fi dambii entrepreneuraa jechuudha. Kana maal jechuudha? Operating jedha. Hojjechuun jedha. Without having necessary license. Hayyama barbaachisaa osoo hin qabne hojjechuun jedha. Is considered ni yaadamti jedha. As to be illegal operation. Dalagaa seeraan alaa jedhamtee yaamamti. Hayyama osoo hin qabne waa hojjechuun hin barbaachisu hayyama si barbaachisu. Kanaafuu isas to operate in lawful manner. To operate jechuun hojjechuudhaaf jedha. In lawful manner. Karaa fudhatama qabuun hojjechuudhaaf business owner abbaan business sanii entrepreneur needs to register. Abbaan oomisha sanii yookaan entrepreneur jechuun namicha oomisha sana yookaan waan haaraa harkatee magaalaaf hin dhiyeesse jedhu needs to ni qaba jedhe register galmeessuu qaba. Zero identification eenyummaa isaadha. In business keessatti maal akka ta'e trademark mallattoo daldalaa trade secret iccitii daldalaa as well as dairy patent right akkasumas mirga waan haaraa takka ugguu harkate mirga waan santiifachuudha. To protect from infringement akka wanni san duraa hin baaneef sigaltee waan hanga kana tiifachuu jaamaa jennaan. Jechuudha namni tokko akkaataa itti daldalu iccitii guddoo beekee iccitii san qilleensa baasuun qabu duraa tamti. Sigaltee trade secretariin akkasii. Ammallee trademark mallattoo daldalaa kaampaaniin hundinuu daldala garagaraa qaba. Mallattoo garagaraa qaba. Mallattoo sana kaampaaniin biraa fayyadamuu hin danda'u. Akka kaampaaniin biraa fayyadamuu hin dandeenye maal godhuu qabaa namichi kun? Kana patentii right jechuun garuu waan haaraa tan amma dura hin jirre harkattee waan haaraa san gabaaf dhiyeessitee akka qaamni biraa si duraa fuudhee gabaaf si duraa dhiyeessee waan ati salaa harkatte kana maamila kee osoo hin geessine si dura geessee gabaa ta'e balleessu irraa eeguu jechuudha. Kana such lawsuits and issue include jedhe seerri dambiileen kanaa fi dhimmi kanaa kun waan armaan gadiif keessaa qaba. Seeraa fi dambiin namni tokko oomisha isaa itti tiifachuu danda'u. Kan faadha intellectual property protection seera qabeenya kee eeggachuudha. Kabira transferability of interest ammallee qabeenya keessan karaa dabarsuu ilmoo dabarsuu liability ammallee akkasuma amanamummaa taaksii akkaataa itti taaksii irraa kafaltu kontineeti qabeenya keessan itti fufuu ni danda'u osoo qaamni biraas dura haagi hin goone waan hanga kana waliin laallaa jechuudha. Amma tun seensa akkuma seensaatti dafnee gubbaarra dho'ine jechuudha. Gurguddoo wajjin ganaa laaluu deemna kun asitti. Intellectual property protection or product protection jedhama. Mirga seeraan qabeenya ofii eegsifachuu danda'u. Qabeenya ofii seeraan eegsifachuu danda'u. Akka kana jechuudha.
product protection oomisha keessan eegsifachuu. Akkana jechuun maal oomishi tokko yeroo niifi waan haaree gootee gabaaf dhiyeessitu kaampaaniin biraa yookaan qaamni biraa akka oomisha keessan si dura gabaaf dhiyeessee waanumati itti dadhabdee dhiyeessite kana gabaa sirriitti hin balleessine magaalaatti akka hin balleessine si dura qaama biraatiif dhiyeessee kana eeggachuu akka ati bichaan qabeenya san gabaaf dhiyeessitee irraa fayyadamtu seeraan si godhu jechuudha. Entrepreneurship jechuun adeemsi namni tokko biizinasa eegalee biizinasa itti dalaguu fi intellectual property go hand in hand. Isaan addan ba'an jechuudha. Harkatti addan ba'anii entrepreneurshipiin ati biizinasa haaree tokko riskii isaa fudhattee balaa isaa fudhattee eegaluudha. Waan haaree. Intellectual property ammoo qabeenya waan haaree eegalte kana akkamitti tiisuu dandeessaadha ammoo. Kanaafuu addan ba'an kana jechuudha. What is intellectual property? What is intellectual property? Maali mirgi abbaa qabeenyummaadha. Mirgi abbaa qabeenyummaa ofii tiifachuudha maali? Intellectual property jechuun mirga abbaa qabeenyummaa jechuudha. Intellectual property mirga abbaa qabeenyummaadha. Refers to the creation uumuu of mind. Sammuu namaa keessatti uumuu such as inventor kanneen akka waan akka sammuu namaa keessatti uumamu invention nama waan haaree harkate waan namni waan haaree harkate invention jechuun waan namni waan haaree harkate akkamii waan haaree isaa san tiisuu danda'a. Literary and artistotaa fi warri ogummaa gargaraa qaban sirbi isaanii san akka duraan hatamee gabayaa irratti hin gurguramne akkamitti eeggachuu danda'an. Workis hojii isaanii saayinboons biizinesi tokko mallattoo isaa akkamitti eegsifachuu danda'a. Neemsi maqaasaa biizinesi tokko maqaa baafatee maqaa saniin yeroo daldalu dhaabbanni biraa akka maqaa saniin daldalee oomisha isaa irratti hin balleessine maqaa isaa kan akkam eeggachuu danda'a. Images footoo isaa san design used in commerce. Design jechuun design yookaan wanni ashaggii yookaan waan inni oomisha saniin ashaggu yookaan akka kavariitti inni oomisha saniin yeroo gabayaa keessa gurgurutti cufu san qaamni biraa akka dizaayina akka isaa fayyadamee oomisha isaa duraan balleessine akkamitti eeggachuu danda'a. Wanni kun maal jennaan intellectual property jennaan mirga abbaa qabeenyummaa waan dila kanaa jechuudha. Kanaafuu intellectual property hundeef keessa hammata fakkaannee hundeef keessa hammata. Intellectual property mirga abbaa qabeenyummaa is protected ni eegama jee by such as legal means. Kanneen akka seera maal jedhamu patantee jechuun mirga namni tokko waan haaree oguu harkatee waan haaree san abbaatti ta'ee akka qaamni biraa duraan fuune eegsifachuu danda'u patanteeraa jennaan. Koopiraayitiin ammoo mirga kitaabaa ta'u waan akka kitaabaa fa'a mirga namni biraa kitaaba keessan akka kooppii suuraa godhee gabaaf hin dhiyeessine kitaaba keessan eegsifachuu danda'u koopiraayitii jennaan. Trademark registration trademarkiin ammoo mallattoo daldalaa kaampaaniin samsiingii fayyadamu kaampaaniin biraa fayyadamee akka kaampaanii samsiingii irratti gabayaan balleessine akkamitti eeguun danda'ama waan jedhamudha. Wanni gurguddoon waan sadeen tana lafa qabu. Mirga abbaa qabeenyummaa waan sadeen tana maduree keenya har'aa keessatti eeguu yaana. Mirga abbaa qabeenyummaa patantee koopiraayitii tireedmaarkii waan sadeen kana tokko tokkotti addaan baafna. Wanni sadeen kun bakka takka maal jedhaman mirga abbaa qabeenyummaa jedhaman bakka takkatti maqaan isaanii tokko tokko laalla. Maaliif fatanaan tokko tokkoon isin dhufti waan ta'eef patantee maali koopiraayitiin maali tireedmaarkiin maali. Why should intellectual property be protected jedha. Maaliif mirga abbaa qabeenyummaa ka'ee maaliif si eegamaa? Kaampaaniin samsiingiidha bilbila samsiingii oomishu akka namni maqaa samsiingii isaa hin fayyadamne akka namni mallattoo samsiingii hin fayyadamne akka namni waan biraatti faasotanii xirrii yookaan sagalee waamicha samsiingii san hunda akka inni hin fayyadamne
maaliif irraa eegamaa siltee kana wanni kaampaaniin Samsiingidha yookaan kaampaanii tokko fudhu fakkeenya gaafun qaamni biraa loogoo isaadha sagalee waamicha kaampaanii Samsiingidha ammas akkasuma footoo isaadha maqaa isaa akkaataa inni itti Samsiingii kana itti uwwisu siltee diizaayinii bilbila Samsiingii mallattoo bilbila Samsiingii qaamni biraa akka Samsiingii kana godhee bilbila biraa akka hin oomishne yookaan akka Samsiingiitti kaampaaniin biraa akka hin oomishne maaliif isa barbaachise maaliif akkas godhuu isa barbaachise maaliif isa barbaachise itti hafuufnu intellectual property mirga abbaa qabeenyummaa inaan asseetis jechuun mirga qabeenya waan hedduu barbaachisaati inni can be exploited waan silaa saamamuu danda'u by owner for commercial side gain waan silaa abbaan biizinasa sanii gabayaarraa argachuu danda'u san waan inni yoo waan kana hin goone ittiin saamamuu danda'u yookaan saamuu danda'a bakka waan kana hin goone waan intellectual property mirga abbaa qabeenyummaa mana murtii dhaqee waa hunda mallattoo isaa maqaa isaa loogoo isaa mana murtii dhaqee yoo hin galmeessine qaamni biraa waan kana oomisha Samsiingii kana gabayaaf dhiyeessee irra balleessuu danda'a. Kanaafuu abbaan qabeenya warshaa Samsiingii waan silaa warshaa Samsiingii warshaa bilbila Samsiingii oomishee argachuu qabu kana akka inni argachuu qabuuf yookaan akka qaamni biraa duraa hin saamneef isaaf eega. Biraa intellectual property owner abbaan mirga abbaa qabeenyummaa kanaa abbaan bilbila Samsiingii warshaa kanaa kan stop others nama biraa dhaabuu danda'a from manufacturing akka inni hin oomishneef abbaan warshaa Samsiingii qaama biraa kan Samsiingiin oomishe jiru irraa dhoorkuu danda'a. Amma akka biraa dhoorkuu bichaa miti akka selling product oomisha Samsiingii kana duraa gurguruu and service tajaajila isaa which are duly protected by the intellectual property owner. Mirgi kunu kan abbaa qabeenyummaa yookaan warshaa Samsiingiitiin kan warshaa Samsiingiitti jaameeti amma dura mana murtii galmaa'ee jira. Kanaafuu qaamni biraa oomishuu fi gurguruus hin danda'u warshicha abbaa isaa malee. Kanaafuu waan akkanaa kana eeguufi qaamni biraa akka oomisha keessan oomishee hin gurgurre irraa dhorkuuf lammaffaadha kun. Intellectual property abbaan qabeenyummaa kaanseel abbaan qabeenyaa waan oomishisanii kaanseel gurguruu danda'a. End or license yookaan hayyama qabaachuu danda'a. Intellectual property mirga abbaa qabeenyummaa keessatti for commercial gains gabayaa keessa waan silaa irraa harkatu saniif gurguruu danda'a bakka. Seeltee warshaan Samsiingidha. Samsiingii yeroo gabayaa dhiyeessee hayyama barbaachisaa argatee bilbila Samsiingii kana gabaaf dhiyeessee bu'aa gabayaa irraa argachuu danda'a. Yoo mirga abbaa qabeenyummaa hin galmeessine bilbila warshaa Samsiingidha. Bilbila kana gabaaf dhiyeessee waan silaa bilbilli kun gabayaarra gurguramee argachuu hin danda'u. Qaamni biraa dura biyyeetti oomishee gabaaf dhiyeessee irra balleessa waan ta'eef. Kana bu'aa gabayaa argachuudhaaf jennaan lama akkaatee aanu intellectual property can be used to establish goodwill and brand value in the market. Mirga abbaa qabeenyummaa jedha can be used ni fayyadamamaa jedha. Mirga abbaa qabeenyummaa yoo ogguu argatee jiru to establish goodwill fedhiin gaariin akka jiruuf and brand value gatii guddaa oomishni keessan akka qabaatuuf in the market magaalaa keessatti oomishni keessan gatii guddaa akka qabaatuuf si gargaara. Ati bichaa yoo oomishte qaamni biraa yoo hin oomishin si bichaa oomishaa miti si bichaa ittiin boona
atilleen kophaa ta'e oomishitee kophaa ta'e gabaaf yoo dhiyeessite hamilee horattaa jechuudha. Hamilee guddoo horattaa. Hamilee horatte jechuun gabaa keessatti maqaa gaarii argatte. Maqaa gaarii argatte jechuun oomishni keessa sadarkaa guddoo irra gahee jechuudha. In order to enjoy the benefit of arising from exclusive ownership of this property. In order to enjoy argachuudhaaf jedha. Enjoy tana mee argamtan akkasii haa argachuudhaaf. The benefit bu'aa maali? Arising tan dhuftu bu'aa dhuftu jedha. From exclusive ownership. Bu'aa exclusive jechuun bu'aa kophaa ownership tan abbaa qabeenyummaa of this property. Bu'aa abbaa qabeenyummaa tan kophaa tan qabeenya ati oomishte kanarraa argachuudhaaf the entrepreneur yookaan namichi biizinasa haaree gabaaf dhiyeesse kun needs to protect eeguu qabaa jedha. These assets qabeenya murteessaa kana by relevant law seera fudhatama qabuun qabeenya isaa tiisuu qabaa. Akkana jechuun warshaan Samsungii oomishu bilbila Samsungii oomishee gabaarra dhiyeessee gabaarra tokko dhiyeesse bu'aa san irraa deebisee argachuudhaaf warshaa isaa kana seera mana murtii dhaqee kaampaanii isaa kana galmeessee footoo isaatii fi loogoo isaa hunda beeksisee qaamni biraa akka waan akkanaa godhatee waan akka Samsungii kana mallattoo Samsungii yookaan maataan sagalee waamichaa Samsungii akka inni hin fayyadamneef mana murtii dhaqee if beeksisee achitti waa hunda isaa galmeessuu qabaa. Kanaafuu mirgi kun maal jedhama? Exclusive ownership of this property jedhama. Mirga ho'ummaa qabeenya waan ofii irraa argachuu dandeessu. Kanaafuu bu'aa kophaa ta'eetii kana argachuudhaaf bu'aa sibichaa kana argachuudhaaf qabeenya keessan seeraan galmeessuu qabda. Waan qabeenya kee ittiin beekamu hunda fuuldura seeraa dhayitee qaama seeraa qacello sii beekuu qabaa. Mana murtiitti qacello sirriitti galmaa'uu qabaa. Yookaan kan qaamni biraa akka ta'e oomishittu oomishee gabaaf dhiyeessee oomisha keessan dhabuu dandeessa jechuudha. Kan biraa kind of intellectual property gosa abbaa qabeenyummaa. Gosa abbaa qabeenyummaa maal fa'aadha? Patantee jechuun namni tokko waan haaree takka gabaaf hogguu dhiyeessu waan haaree takka amma dura argamtee hin beekin waan san mana murtii dhaqee waan tana galmeessee akka qaamni biraa waan akkasaa kana godhuu hin dandeenye godhuu qaba. Kanaafuu mirga abbaa qabeenyummaa waan haaree ifii oomishtee maqaan isaa maal jedhama? Patantee jedhama bakka. Inni of maali? To protect eeguudha jedha. The invention of product oomisha haaree argachuu or process from theft yookaan qaamni hattuurraa waan oomisha haaree argatte san akka hattoonni yookaan qaamni biraa si jalaa fuudhee oomishee gabaaf hin dhiyeessine eeguu waan haaree san. Waan san maal jennaan? Patantee jennaan. Mirga abbaa qabeenyummaa waan haaree ifii oomishtee qabadha waan haaree jechuudha. Mirga abbaa qabeenyummaa eegsifachuu waan haaree ofii oomishtee jedhama. Patantee raayitiin. Trademark mallattoo daldalaa. Kunis gosa maaliiti? Gosa mallattoo abbaa qabeenyummaa jechuudha. Trademarkiin mallattoo daldala keetii. Tun maali? To protect words jecha eeguu. Jecha daldalli tokko itti fayyadamu tiisuu. Saayinis mallattoo wanni tokko itti beekamu daldalli tokko itti beekamu waa dhaabbanni tokko itti daldalu loogoo dhaabbanni tokko fayyadamu leebels bootaa yookaan biyya inni keessa jiru eeguudhaaf biizines neem maqaa biizines sanii eeguu akkana jechuun akkuma reeffa nagaa warshaan Samsungiidha. Samsungii yeroo oomishu mallattoo
أما كان نقول وان دامري دلدلا سجلي وامتشا بلبلة سمسين كده و dhaabbanni biraa fayyadamuu hin danda'u. Jecha bilbila jecha warshaan samsiingii itti fayyadamu warshaan samsiingii itti fayyadamu dhaabbanni biraa itti fayyadamuu hin danda'u. Loogoo dhaabbanni samsiingii itti fayyadamu dhaabbanni aappil itti fayyadamuu hin danda'u. Akka dhaabbanni daldalaa haa warri biraa itti hin fayyadamneef mana murtii geessitee galmeessuu qabda mallattoo daldalaa keetii. Waa hundasaa dizaayin jechuun amma kun dizaayiniin akkaataa dhaabbanni tokko oomisha isaa itti ashagu yookaan feestaalaan haa ta'u waan gargaaraatiin haa ta'u akkaataa inni oomisha isaa kana itti ashagee itti cufee magaalaaf dhiyeessu eeguu kun siltee kana jedhama dizaayin jedhama kun. To protect outer ornamental configuration waan silaa oomishtu san alasaa karaa alaatiin waan silaa ashagduu sana akka qaamni biraa akka keetiin godha jee uummatuma hin shawwanne teessisuu jechuudha. Kabiraan ammas geographical indication bakka silaa irraa oomishtuun agarsiisudha. To protect region naannoo san eeguudhaaf specific product oomisha bakka san jiru bichaa eeguudhaaf bakka san illee agarsiisuu qabda. Copyright mirga abbaa qabeenyummaa namni biraa tokko waan keessan akka kooppii godhee ittiin fayyadame dhorkuu. To protect literary hogbarruu ta'e muuziqaa haa ta'u walaloo haa ta'u seeraan ala akka namni ittiin fayyadamne dhorkuu. Muuziqaa haa ta'u diraamaa haa ta'u ammas diraamaa namaa seeraan ala fayyadamuu dhorkuu diraamaa ta'e. And artistic work hojii warra artistootaa. Copyrightiin eenyu hojii deema? Copyrightiin warra hojii deema bakka warra muuziqaa warra ogbarruu wanni ammas warra artistoota amma fakkeenyaaf artistiin tokko muuziqaa isaa baasee muuziqaa kana akka namni ittiin fayyadamne godhuu qaba bakka hayyama isaa malee itti fayyadamuu qaban. Maali mirga abbaa qabeenyummaa namni tokko akka qabeenya keessan kooppii godhee gabaaf hin dhiyeessine ofirraa dhorkuu kana. Maali gosa mirga abbaa qabeenyummaa koopiraayitiiti. Koopiraayitii jechuun maali hojii deema? Muuziqaa fi diraamaa hojii artistii kanaa hojii deema jechuudha. Kan biraa kun kana amma tokko tokkoon abbaa isatiin mata duree kana ila waan kan ibsaa jira laa. Patantiin kan biraa fenne gosa mirga abbaa qabeenyummaa ta'ee mirga abbaa qabeenyummaa waan haariyaa sanii waan haariyaa eegsifachuu waan haariyaa kan takkaa namni biraa hin oomishin. Wanni haarii tun tanfaadha deem gaamasiif himaa. Paatante jechuun is an exclusive monopoly dha. Exclusive monopoly jechuun kan addaa monopoly kan ati bichaan qabdu. Mirga addaa kan abbichi waan san harkate bichaan qabu. Seeltee mirga addaa exclusive jechuun mirga kan nama biraan hammanne. Exclusive jechuun kan nama si bichaa nam tokko qofa mirga kophaa ta'eetii kan waan haaree ati harkattee granted kan kennamu mirgi sun to an applicant or patante namicha waan haaree san harkateef. Patante jechuun sun namicha waan haaree san harkateen by the government eenyu kan mirga kana mootummaa kanna for limited period yeroo hanga murteessaa ta'eef to the practice akka waan san hojjetuuf invention waan haaree argatan namni tokko akkaataa itti waa oomishan tooftaa haaree argate yaannu. Tooftaa haaree argate sana qaamni biraa akka duraa fuudhee ittiin fayyadamne mootummaan hayyama gahaa kanneefi beekee fi
akka tooftaa haaree waan haaree itti oomishan kana abbichi waan kana discover godhe bichaan akka irraa fayyadamu yeroonii fi godhu mootummaan paatante ennaan. Wanni san maal ta'uu hundagaa manufacture akkaataa itti waa itti oomishan wanni haaranii san akkaataa itti waa itti oomishan oomisha garagaraa make waa itti godhan use and sell akkaataa itti waan sana itti fayyadamanii fi akkaataa itti gurguran tooftaa haaree takkaa beekamtee hin beekin namni tokko yoo argatee amata hanga tokkoof mootummaan mirga namni biraa tokkollee akka irraa hin seenne kannaa fi mirga abbaa qabeenyummaa waan haaraa namichi san bichaaf kennamu kan mootummaan isaa kennu amata hanga tokkoof jennaan. An entrepreneur jedha. Entrepreneur who invents kan waan haaraa argate. Inni utiin jechuun waan haaraa argannoo haaraa argate or improve yookaan kan fooyyessi an existing invention argannoo duraan jirtu kan fooyyessi needs to get legal protection eegumseeraa argachuu qabaa from the invention through a patent right mirga abbaa qabeenyummaa waan haaraa argatee kanaaf yookaan kan qaama biraatiitu duraatti fayyadamee akka inni irraa hin fayyadamne godhaa. Kanaafuu namni tokko waan jiru yeroo fayyise yookaan waan haaraa argatee wanni haaraan san akka isaa eegamtuuf paatantee raayit jennaani jechuudha. Waan haaraa qabadhaa asirratti asaloonni jiru waan haaraa eeyyamti. Waan haaraa feetiisuu paatantee providers mirgi abbaa qabeenyummaa waan haaraa ati ifi argattee providers kana je mirgi abbaa qabeenyummaa waan haaraa awunar abbaa qabeenyummaa si godha with exclusive right mirga ati bichaan fayyadamu mirga nama biraa hin hammanne exclusive right jechuun mirga qaama biraa hin affeeranne hin affeeru qaama biraa to hold waan san qabachuudhaaf waan haaraa san akka ati qabattuuf qaamni biraa affeeramuu qabu transfer waan haaraa san qaama biraa dabarsuudhaaf namni tokko illee hayyama qabu license or the production ammallee hayyama waan san oomishuudhaa qaamni biraa hin qabu si harkateemi waan haaraa keeti in the sale of product or sale process oomisha san gurguruudhaaf yookaan hayyama waan san oomishuu qaamni biraa tokko illee hin qabu abbaa waan san argate bichaa malee. Kanaafuu paatantee jechuun mirga namni biraa hin qabne san haa qabu. Mirga kam qabanne abbichi exclusive right san exclusive right gas ni gadami. Inni san mirga kam qaba? Mirga waan san qabaachuu mirga maas qaama biraa dabarsuu yoo ifii godhe malee the license production mirga hayyama waan san oomishuu haa qabu eenyu paatantee bichaadha. Abbaa waan san oomishee argate bichi bakka. Kanaafuu paatantee argatte jechuun oomisha keessan kophaa ta'e itti fayyadamtaa kophaa ta'e akka fedhe godhuu dandeessaa qaama biraa hin affeerratu jechuudha. Executive right jechuun mirga ati bichaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana beeksisaalee jedha. Dhume waa xiqqummaa fi beeksisaalee jedha. Jalqaba irraa jedha. There are two common types of patent. Mirga abbaa qabeenyummaa waan ofii waan haaraa ifii argattee lamaa jira. The difference garaagarummaan isaadha of which entrepreneur needs to understand. Kan entrepreneur hubachuu qabu and explained as follows. Akka armaan gadii kanatti adda bahee jiraa jedha. Tokko utility patent jedha. Mirga abbaa qabeenyummaa waan haaraa ifii argatte gammachuusaa utility jechuun maal jedhu irraa gammaduu namni tokko waan haaraa yeroonii fi gabaaf dhiyeessu yoo waan sanirraa gammade yoo gammade kaka'umsa illee ni argata qaama biraallee ni kakaasa galtee paatantee yoo argate jechuudha. Kanaafuu utility patent kun utility patent
protects any new invasion. Utility patent maali? Amma kaa utility patent jechuun protect ni eegdiyye. Qaamni tokko utility patent fudhate jechuun protect eeguudha. Any new invasion waan haaree oomishamtu takka illee ni eega. Or functional improvement yookaan waan ati oomishteen qaamni biraa akka fooyyessee gabaaf hin dhiyeessine. On existing invasion oomisha ati immoo haaree ka jiru kana argannoo ati oomishtee lafa qabdu kana qaamni biraa akka fooyyessee gabaaf hin dhiyeessine yookaan oomishee gabaaf hin dhiyeessine eeguufi. Maaliif eegda? It is granted inni kun ni kannamti. Siin for new product oomishni haareen akka dhufuuf. Eegaltee namni waan haaree oomishu jajjabeeffamee wanni jajjabeeffamu maali? Innis hamilee akka horatu. Qaamni biraatis namni waa kalaqu akka jiraatu. Eegaltee illaa namni waan haaree oomishe illaa waan akkana harkataa illaa ni kabajamaa illaa maallaqa harkataa akka beeku jechuudha. Kan biraa process adeemsa. Adeemsa waa itti oomishan maashin. Ammallee maashina tokko namni tokko maashina haaree tokko tolche. Maashina haaree isaa san isaa eeguu qaamni biraa akka maashina akka isaan akkan tolchine. Method of manufacturing ammas tooftaa waa itti oomishan. Inni compositioning of matter ammallee haala oomisha garagaraa wal keessa naqanii waa irraa oomishuu. Ammas it reflect inni kun ni calaqqisa jira. Protection of new waan haaree eeguu useful ammas barbaachisummaa fi an obvious process adeemsa hin mul'anne kana eeguu fi gabaabumatti utility patent jechuun mirga abbaa qabeenyummaa namichi tokko waan haaree oomishee akka inni san irraa gammaduuf akka inni irraa gammaduuf akkana haa eegamu jechuudha. Abbaan waan sana oomishee waan sana argate akka inni irraa gammaduuf kan eegamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maashina tokko haa tolchu. Maashina kana yogguu tolche maashina kana tolchee gabaaf dhiyeessee namni qaamni biraa maashina isaa kana laalee yeroonii fi irraa gammadu. Isa maaltu taaf utility patent bakka mirga abbaa qabeenyummaa waan ofii irraa gammachuu argachuu jedhama. Kanaafuu mirga utility patent jechuun mirga abbaa qabeenyummaa waan ofii irraa gammadu akkam irraa gammadda? Akka namni biraa hin oomishne yookaan akka namni biraa oomisha haaree san fooyyessee gabaaf hin dhiyeessine si eeganii si jabeessanii illaa namni waan haaree fide waan garagaraa harkataa akka ati gootuuf utility patent jennaan. Design patent. Design patentiin this patent protect. Design patentiin mirga abbaa qabeenyummaa waan oomishti san dizaayina isaa tiisuudha. Namni biraa akkati maashina haaree ati kala uumte san namni biraa akka waan biraatiin ashagee gabaaf dhiyeessee maashina kana kan balleessine eeguudhaaf. Waa'ee dizaayinii patentii maali? Mirga abbaa qabeenyummaa waan haaree ati oomishte qaamni biraa waatti tolchee yookaan waan inni keessa kaa'amu jira malee waan san keessa kaa'ee cufeenii ashagiinii magaalaaf kan dhiyeessine si eeguu jechuudha. This patent magaa mirgi kun jira. Protect ni eega appearance bifa akkaataa isaa of object meeshaa keessan siif eegaa covers new waan haaree san siif tiisa original kan jalqabaa akka inni ta'uuf inni ornamental innis an obvious design laagartee design hin mul'anne irra tolfama for article of manufacturing akkaataa inni waa itti oomishu fakkeenyaaf oomishni hundinuu dizaayina namni hin beekne irra jira. Kan namni hin beekne waan inni itti beekamu. Waan sana akkam godha? Oomisha isaa kanaanii uwwisa. Oomishni isaa kun bakka fedhe yoo dhaqe waan sana hin beekama.
oomisha wanni kun ittiin ashagame kana qaamni biraa harkachuu hin danda'u. Qaama waan kana jalqaba divilooppii godhee haa ta'u jalqaba argannoo haaree argate malee. Kanaafuu mirga akkasii eeguu fi waan haaree san diizaayina isaa bu'uura isaa haarommaa oomisha keessatti san teessisuufi. Kanaafuu diizaayin patantiin akkas jedhama jechuudha. What can you get patent right? Amma kan mirga abbaa qabeenyummaa maaliif harkachuu feetaa? Maaliif harkachuun danda'ama? Invention wanni haareen related to product tan oomisha garaagaraatii hojii wal qabattu methods or manufacturing process ammas adeemsa waan haaree haa tooftaa waan haaree garagaraatti oomishtu wajji waan wal qabatu other aspect of new technology ammallee waan ammas technology haaree wajji wal qabatu used to solve technical problem tan tooftaa waan rakkoo ta'e furtu waan haaree waa'ee oomishaa haa ta'u akkasatti waan itti oomishan haa ta'u gabaabumatti isii waan haaree keessan eeguudhaaf fakkaatan. Sigaltee kana jechuudha. Kanaafuu wanti tokko patantee raayitii kan namuuf qabaa hoguu jennu meeshaan san maal ta'uu qabdi? Meeshaan oomisha haaree mirga abbaa qabeenyummaa haaree tun kan namuuf qabdii hoguu jennu meeshaan san maal ta'uu qabdi? Meeshaan san masti bini'u meeshaan san haaree ta'uu qabdi. Meeshaan san ta'amma dura gabayaaf hin dhiyaatin ta'uu qabdi. Not published elsewhere bakka takkatti illee tan hin jiraanne before amma dura tan bakka takka illee hin jiraanne including by inventor owner namichi san illee ilaalchisee abbaa qabeenya waan haaree harkate san akkataatti simintoo fakkeenyaaf akkataatti simintoo oomishan haa jennu akkataatti simintoo oomishan tooftaa haaree namni tokko harkate haa jennu tooftaan haaree san maal ta'uu qabdi? Tan bakka biraa hin jirre tan amma dura takkaa gabaa irra baatee hin beekin tan haaree ta'uu qabdi. Amma akka biraa must involve in inventive step tooftaa ammaas maaliif keessaa dirqama maaliif keessaa wachuu qabdi yaa inventive step no obvious waan mul'atu ta'uu qabdu person skilled in the art tan amma dura namni akka ogummaa isaatti agarsiise san ta'uu hin qabdu jechuudha. Waan akka kana. Kanaafuu waan haaree jechuun tan amma dura bakka biraatti argamtee hin beekin no obvious jechuun tan argamtee hin beekin tan mul'attee hin beekin tan bakka biraatti hundeeffamtee hin beekin waan haaree jechuudha. What cannot you get patent right? Mirga abbaa qabeenyummaa waan haaree ofii kaleettee kan wanni argachuu hin dandeenye waa meeqa? Patantee kana warri argachuu hin dandeenye haa oomisha waan akkam fa'aa irratti patantee raayitiin si kennamuu hin dandeenye. Mirgi patantee raayitii kun law provides list of things seerri waan garagaraati tarreessee jira jee exclude from patantee protection kan eegumsa patantee jala hin jirre eegumsa waan haaree keeri jenii waan hanga dubbachuu deemnu kana waan keeri jenii si eeguu hin danda'an. Fakkeenyaaf koompiyuutar piroogiraam akkaataa koompiyuutarri itti hojjetu waan takka hojjettee waan san namicha qabaa naatu haareetti tolchee kanaafuu mirgi patantee raayitii haanaa kan nama jechuu hin dandeessu takka biizines meetod tooftaa biizinesaa itti hojjetamu kanarrattis wanni si kennamuu hin danda'u patantee raayitiin eegumsi patantee raayitii eegumsi nama waan haaree oomisheef waan hanqa kana waan haaree oomishtus inni kun kophatti si yaamuu hin danda'u. Kanaafuu mirgi patantee kun si kennamuu hin danda'u waan hanga kanaaf. Kabiraa kami mathematical method tooftaa herreega itti dalagan haaree yoo argatte mirgi
waan haaree dhiyeessitee jee seerri mirga waan haaraa abbaa qabeenyummaa mirga waan haaraa asii kan hin danda'u. Method of performing mental acts akkaataa itti sammuun wanta akka itti hojjettu kunis si kannamuu hin danda'u. Method of playing games amma kunis tooftaan itti geemii taphatan kunis akkasuma presentation of information ammas information tokko dhiyeessuu kunis si kannamuu hin danda'u. Garuu haa ta'u malee only excluded such as such waan kana bichaatu si kannamuu hin danda'u. Google, Apple, Facebook, Twitter garuu wanna waan gahuun kaayiseen jiru. Kana jechuudha. Abira tokko hafe trademark mallattoo daldalaati. Mallattoo daldalaa abbaa qabeenyummaa keetii tiifachuu. Anything ija. Wanni hundinuu which can be presented graphically. Wanni hundinuu tan bifa giraafitiin dhiyaattu. Bifa giraafitii wanni hundinuu tan dhiyaattu wanni feete ija. Words jecharraa ta'u including personal name maqaa namaa if keessa qabaachuu ta'u colors wanni kalara yookaan halluuwwan haa ta'u slogan ammas slogan ogguu jennu ammaa jechuudha slogan ammas loogoo akkaataa packaging ammallee bakka bizineesaan itti argamu biyya isaa wanni gama loogoo slogan jechuun dhaadannoon bizineesii tokko qabuu fi kan bizineesii biraa qabu adda adda. Dhaadannoon warshaan Apple qabuu fi kan warshaan Samsung qabu adda adda. Dhaadannoo dhaabbata daldala tokko loogoo isaadha paakeejingiin isaadha product shape ammallee akkaataan oomishni itti oomishame holograms smells sounds ammas garte inumaa hanga sagalee dhaabbata daldala saniitti hundinuu maali mallattoo isaatti baqa. Si galtee wanneen kaasofne kuni mallattoo dhaabbata daldalaa tokko ittiin beekamu jechuudha. Wanneen gammaasofne kun any sign jedha mallattoon feete which is capable tan dandeessu jedha mallattoon sunu distinguishing gargar baasu the good and service of one trader from those of another laalla mallattoon feete jedha tan gargar baasuu dandeessu oomishaa fi tajaajila dhaabbanni tokko qabu dhaabbata biraarraa tan gargar baasuu dandeessu hundinuu jedha maal jedhamti trademark jedhamti. Si galtee mallattoon warshaa Apple warshaa Samsung irraa ittiin addaan ba'uu danda'u hundi trademark kennaan. Si galtee mallattoon dhaabbanni daldala tokko dhaabbata daldalaa biraarraa itti adda ba'uu danda'u trademark kennaan. Kana jechuudha. Yoo fedhe kalara ta'a yoo fedhe dhaadannoo ta'a yoo fedhe loogoo ta'a yoo fedhe akkaataa oomishaa ta'a kana jechuudha. Once registered protection can be rewarded indefinitely. Once registered yeroo takka yeroo galmaa'e jedha mallattoon dhaabbata tokko yeroo galmaa'e protection eegumsi isaadha can be renewed indefinitely. Hangam beekamneef haaromfamuu danda'a. Irra deebifamee haaromfamuu danda'a. Fakkeenyaaf Nike kun warshaa kophee oomishu Coca-Cola warshaa dhugaatiiti. Amma gartee jecha Coca-Colaan barreeffate kanaa fi kan Nikeen barreeffate kuni isaan kun mallattoo daldalaati. Galtee mallattoo Nikeen godhate kunii fi mallattoo Coca-Colaan godhate kuni tokko miti. Maqaaleen tokko miti. Akkasumas isaan dhaadannoo ni qaban. Si galtee ammas akkasuma sagalummaan kookaan agarsiisuu fi sagalummaan
Fakkeenyaaf hookaan hogguu bantu sagalee wayii qaba. Sagalee san dhaabbanni biraa qabaachuu hin qabu. Naayikeenis maqaa isaatis maqaa naayikee warshaan biraa fidamuu hin qabu. Dhaabbanni daldalaa biraa kana jechuudha gabaabinaan. Kanaafuu amma gaa benefitii from registered trademark jedha. Bu'aan from registered trademark mallattoo daldala keetii galmeessuu irraa argattu maali? It provides notice. It bu'aan kun provides siif kenna. Notify jechuun akka si beeksisa. To everyone nama hunda akka beeku godha. That you have exclusive right. Akkati mirga addaa qabdu. Akkati mirga kophaa qabdu. Akkati mirga kophaa qabdu siif himaa. Mallattoo ta'e tana mana murtii dhaqxee galmeessitee akka beekamtu. Bu'aan isaa maali? To use fayyadamuuf mark mallattoo sana throughout the territorial limit of the country. Daangaa biyyattii bichaa keessatti akka fayyadamtu. Haa daangaa bakka daangootu wayii bichaa keessatti akka fayyadamtu si beeksisuu fi mirga kophummaa keetii si kennuu fi fakkeenyaaf Coca-Colaan jecha Coca-Colaa kana mana murtii dhaqee galmeessee mirga abbaa qabeenyummaa kan kophaasaa irratti hogguu argate maaliif isa fayyada? Dhaabni biraa akka dhaabbata Coca-Colaa hin fayyadamne. Dhaabni biraa Coca kan oomishne. Maqaa Coca kan baafanne. Kophaasaa akka Coca oomishu. Kanaaf jechuudha. Kan biraa itti enables ammas mallattoon tun akka inni danda'u isa gooti. Business owner abbaan business sanii to sue in court for trademark laakunaa. Trademark infringement. Akka warshaan biraa yoo sue in court jechuun akka inni gaafatuuf abbaan qabeenyaa sana akka gaafatuuf in court mana murtii dhaqee for trademark infringement. Qaamni biraa mallattoo daldala Coca-Colaa kana fayyadamee yookaan Coca yoo oomishee mana murtii dhaqee ni gaafata. Duraanichi galmeessame akkana bara dhaabbanni biraa tokko maqaa kiyyaan Coca oomishee gabaaf dhiyeessu jira. Kanaafuu naaf haa gaafatamu. Mirga akkasii ni qabaa jechuudha. Yoo kan godhe yoo duraan mallattoo isaa tana mana murtii dhaqee yoo galmeesse. Seeltee inni buccirii jaalta. Bu'aan isaa maali? Kanaafuu inni kun maalitti isa geessa? Recovery of profit bu'aa deebisee akka argatuuf damage miidhaa in the costs. Seeltee damage miidhaa fi cost jechuun wacii hamtuu irra baase. Fakkeenyaaf warshaan Coca-Colaa kun dhaabbanni biraa tokko mallattoo isa sana fudhatee maqaa Coca-Colaa jedhamuun waan biraa oomishee gabaadhaaf yoo dhiyeesse Coca-Colaa maqaa balleesse. Seeltee dhaabbanni Coca kun mana murtii dhaqee isa kasasee mana murtii dhiyeessee seeltee adaba sana irraa fuudhee maamilli Coca-Colaa kun akka Coca jedhanii waan biraan binne na duraa godhee dhaabbanni kun jiyee gaafatee waan hanqa inni kana mana murtii gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akka inni mana murtii gaafatu isa fayyada. Seeltee dhaabbanni tokko maqaa keetiin daldaluu hin danda'u. Maqaa keetiin yoo daldale mana murtii dhaqxee gaafachuu dandeessa. Oguu gaafattee seerri waan irraa siifuu qaba jechuudha. Kana ammas itti provide siif kana jenna ammas seerri kun mallattoo daldalaa kana mana murtii galmeessuun siif kannaa. Also undeniable right mirga hin qeeqamne mirga nam tokko sirraan seenne regarding the commercial use of mark. Regarding jechuun ilaalcha keessa galchuudhaan commercial use of mark mallattoo ati yeroonii fi daldaltu itti fayyadamtu san sii kannaa hoos owner abbaa qabeenyichaa saniif mirga akkasii kannaa undeniable right jechuun mirga abbaan qabeenya sanii kophaa fayyadamuudha. Seeltee nam tokko irraa seenuu hin dandeenye jechuudha. Isa bichaa ittiin beekamaa jechuudha. Ammas itti enables ammas ittiin kun gaama maali?
mallattoo daldalaa kana seera bira galmeessuun ina bilisa si dandeessisa. Biizinasi awunar abbaa biizinasa san mana murtii dhaqee galmeeffate akka inni ta'uu isa goosisa. Tuyus nootis akka inni fayyadamuuf. Nootis jechuun beeksisa rejistireeshin isalf. Matuma isaatiif akka inni biizinasa kana ifumaa beeku isa godhaa jechuudha. Itti ammas itiin kun ammoo kanuma deebisanii sarfi isa kana ni godha jemmas to establish goodwill akka inni fedhii gaarii qabaatuu fi dhaabbanni biraa tokko yoo waan akka keetiin oomishne namni waan keessan sirraa fudhatami atis fedhii gaarii isa keessa uumamu. Ammas reputation in the product or service oomishaa fi tajaajila keessan akka inni maqaa bareedaa harkatu isaa godhaa sii godhaa yooti mallattoo itti oomishtuun gabayaa keessatti mana murtii dhayitee galmeessitee akka manni murtii sii beeku yoo goote qaamni biraa tokkolleen mallattoo ta'e fayyadamee gabaadhaaf waa dhiyeessuu hin danda'u jechuudha. Kana homaa jennaan tireed maar kennan mallattoo daldalaa jechuudha. Kana biraa ammas karaadhumaa koopiraayitiidha. Koopiraayitiin eenyuutu deema? Akkuma maqaa isaatu agarsiisu mirga akka namni biraa waan ati hojjette kooppiin goone qabaachuudha jechuudha. Koopiraayitii jechuun koopiraayitii mirgi namni biraa tokko akka waan ka'e kooppiin goone qabaachuu kun which is burning issue kun dhimma ibiddaati jechuudha. Dhimma taphachuun hin taane jechuudha. In Itoophiyaan sisdee kun ola arraan tana Itoophiyaa keessatti dhimma hamaadha. Dhimmi waan namni biraa barreesse yookaan kitaabaa ta'u yookaan muuziqaa ta'u kooppii gootee gurgurachuudha. Seeraan gaafachisa jechuudha. Kanaafuu mirgi kun maali? Mirga protect ni eegaji. Original work of authorship. Hojii jalqabaa namichi san dalage san isaa eegaa. Namni tokko jalqaba kitaaba tokko barreessee kitaabni san akka qaama biraatiin kooppii hin taane oriijinaalli jalqaba inni ka jalqabaa kan inni barreessan akka isaa eegamu mirgi isaa kan nama qabu koopiraayitii jennaan. Haa ta'u malee however protection is copyright eegumsi mirga waan keessan akka namni kooppii hin goone does not protect hin eegu jira. Hide itself yaanni kun bichaan hin eeguu. Therefore kanaafuu jee it allows anyone jee inni kun ni ajjeema jee nama biraatiif ni ajjeema to use idea in different manner. Garuu yaadaa miti jira inni amma koopiraayitiin yaadan dhorku wanni dhorku waan san fuutee akkuma waan saniitti kan namni tokko kitaaba yoo barreesse kitaaba san fuutee kooppii godhuu bicha malee yaada kitaaba saniitti miti jechuudha. Kitaaba san kooppii godhuun seeraan si gaafachiisa. Garuu yaada kitaaba sanii raawwattee waan biraa dhaqxee yoo barreesse rakkoon qabu. Ammoo ngizittiin gizya koopiraayitii keessaa wantoonni koopiraayitii barbaatan jedha. Needs to be protected. Wanni eegamuu qaban siruu koopiraayitii. Koopiraayitii jalatti wanni eegamuu qaban waan akka faana muuziqaa. Muuziqaanis akka mirga namni tokko muuziqaa baasee namni biraa akka kooppii hin gooneef mirga waan san namni biraa akka kooppii hin goone qabaachuu qaba. Mirga namni biraa akka muuziqaa kee kooppii hin goone kitaabaas sooftiweerii tokko harkatees inscript article poems hin oola hanga waan gahuutti scripture footoo akka kaaftee models maapis maappii hunda model jechuun akkaataa ta'umsa keetii blueprints songs and data waan amma dubbanna kana waan hanga kana ni beektan yaa kasaadha. Wanni hangi kun koopiraayitiidha. Waan hanga amma waan amma hanga dubbanna kana namni muuziqaa irraa eegale hanga daataatti deema. Wanni hanga kun namni tokko waan hanga kana yeroo qabaate waan hanga kana isaa waan sirbaa fi maarree
walaloo kakita haaraa akkataatti sirban kitaaba guu barreessee footoo guu kaasee walaloo guu barreessee mirga abbaa qabeenyummaa waan hanqa kana kophaa isaatti fayyadamuu qaba. Kanaafuu mirga waan hanqa kana fuutee kooppii godhuun hin barbaachisu. Seeraas gaafachiisa abbaa waan kana jalqaba qabu yoo ta'e malee. Kanaafuu jira no need to register jira. Galmeessuun hin barbaachisu jira. Can last up to 70 years after this of creator. Arteen hongaamma hanga amata 70 erga inni du'ee booda namni tokko sirba baasee amata hangana booda yeroon ifi du'e koopperaatiin irraa qabdi. Siltee amata hanga tokkoof hogguu ture sirba isaa baasee amata hanga tokkoof yeroo ture namni biraa sirba sana itti fayyadamuu danda'a. Koopperaatiin amata hanga tokkoof turte jechuudha. Koopperaatiin kana. Kanaafuu intellectual property in Itoophiyaa amma kan mirga abbaa qabeenyummaa Itoophiyaa keessatti ilaallaa. Mirga abbaa qabeenyummaa Itoophiyaa keessatti maal fakkaataa yookaan jedhamuudhaan Itoophiyaa became a part to a convention established World Intellectual Property Organization in February 1999. Itoophiyaan miseensa dhaabbata qabeenya tiisuudha. Miseensa Itoophiyaan ni taate jedha. Dhaabbata miseensa qabeenya waan ofii tiisuudha bara 1998 taate. Dhaabbanni kun Nairobi Treaty Protection of the Olympic Symbol. Dhaabbanni kun bara 1982 Nairobi Treaty jedhama. Nairobi Treaty maali? Waliigaltee Nairobi kani mallattoo Olompikii eeguuf taasifamte. 1982 Itoophiyaan miseensa taate. Convention of Biological Diversity. Kunis waliigaltee baayoloojiidhaa tan bara 1992 kanas gaafa kana miseensa taate. Invasion Treaty Plant Generation Resource of Food and Agricultural kanas bara 2004 taate. Ethiopian government established intellectual property. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaadhaa mirga abbaa qabeenyummaa ofii beekamtii argatee 2003 hundeessite Itoophiyaan. Intellectual property system Itoophiyaa keessa mirga abbaa qabeenyummaadhaa maalii jedhu ishoo kana bichaa hojii wallaala. Objective of this amma Itoophiyaa keessatti mirga abbaa qabeenyummaa hundaa jennee miti dhaabbanni kun objective of this office yookaan seektarri kun jedha seektarri mirga abbaa qabeenyummaa nam tokko namaa eegu Itoophiyaa keessatti kaayyoon isaadhaa legal protection eegumsa seeraa kennuuf jedha wanni dhaabbateef for protect for intellectual property qabeenya namaa mirga abbaa qabeenyummaa nam tokko namaa teessuuf. Hattaanoo kaayyoon isaa collection walii qabu organization qindeessuu dissemination technological information contained in patent document. Gartee namni tokko dokumentii garaagaraa keessatti waan haaraa qabaatee mana waajjira abbaa qabeenyummaa namaa eegu Itoophiyaa keessatti yeroo inni bakka san dhaqu waan san walii qabuu fi isaa teessuu akka teekinooloojiin haareen gurufte waan san dura baastee akka namichi san waan haaraa sanirraa hin fayyadamne waan dhorkutu isaa eeguu fi study analyze and recommend policy habira qo'achuu fi tarsiimoo yaada dhiyeessuu legislation of property of government waa'ee mirga abbaa qabeenyummaa waan haaraa ilaalchisee qo'annoo gaggeessuu fi tarsiimoo baasuu galmeessuu mootummaadhaaf waan akkanaa galmeessuu seektarri kun Itoophiyaa keessatti wanni inni dalagu. Promote knowledge and understanding of intellectual property among the general public. Promote knowledge beekumsa guddisuu ammallee hubannoo waa'ee abbaa qabeenyummaa ilaalchisee akka waliigalaatti Itoophiyaa keessatti ibsa kennuu. Namni tokko waan haaraa hoggoomshee
wanni haaleen kun akka isaa eegamtu namaas hubachiisuu hawaasni gargaraa akka hubatu gochuu kun kaayyoo maaliiti? Kaayyoo dhaabbatichaa kanaati jechuudha. Kaayyoo seektara mirga abbaa qabeenyummaa teessu kan Itoophiyaa keessaatti jechuudha. Intellectual property sistema Itoophiyaa keessatti mirga abbaa qabeenyummaa siistamsaa akkamii? Akkamitti hojjeta? To receive a patent jalqaba irraa fuudha. Patent kan akkam godhee namni tokko waan haaraa eeguu argatee ni ilaalaaf. Yookaan intellectual system in Itoophiyaa jechuun mirga abbaa qabeenyummaa Itoophiyaa keessa namaa eeguudhaaf sistemni isaadha alaalummaa to receive a patent mirga abbaa qabeenyummaa waan haaraa oomishte abbaa qabeenyummaa kophaa ta'e abbaa irra ta'uudhaaf mirga kanaan argachuudhaaf an invention wanni haaraa inni ati harkatti san must dirqama pass the following tests isteeppii armaan gadii keessa dabruu qabaa. Wanni takka waan haaraa si ijaamuudhaaf si ijaamtee mootummaan beekamtii si kennee qaamni biraa akka waan san hin goone si eeguudhaaf wanni ta'e san waan armaan gadii ta'uu qabdi. It must be new waan haaraa ta'uu qabdi. Patent eeguun waan takka qaamni biraa hin oomishin. It should never have been published or publicity used before. Tan takka hin hundeeffamin yookaan tan takka amma dura fayyadamamtee hin beekin ta'uu qabdi jechuudha. Lamaffaa it should be capable of industrial application laal. Ammas wanni haaraan itti argatte san it should be ta'uu qabdi capable danda'uu qabdi industrial application yeroo waan san yeroo hojiidhaan agarsiiftu waan bu'aa qabdu ta'uu qabdi. Industrial application by the way wanni haaraan itti argatte san waan bu'aa qabdi ta'uu qabdi. Ooma caalmattee osoo hin taane it must be something isi waan wayii takka ta'uu qabdi which can be industrially manufactured or used. Tan yeroo karaa oomishaa garagallee karaa waan firii fiduu dandeessu ta'uu qabdi jechuudha. Sadaffaa it must be not obvious waan haaraa ta'uu qabdi. Non obvious jechuun waan dirratti hin bahin ta'uu qabdi. Waan dirratti hin bahin waan haaraa ta'uu qabdi. It should not be ta'uu qabdu invention argannoo which would have occurred to any specialist working in the relevant field. Tan amma dura qaamni biraa tokko bakka wayiitti itti fayyadamuu ture ta'uu hin qabdu. Would have occurred tan taatee turte to any specialist working in the related field. Tan fiildii biraa keessatti akka hojii biraa keessatti qaamni addaa tokko itti fayyadamuu ture ta'uu hin qabdu. Mirga abbaa qabeenyummaa siistamni isaa akkamii kan jiru. Proclamation labsiin excludes from patentability. Labsiin mirga abbaa qabeenyummaa waan takka Itoophiyaa keessatti waan armaan gadii keessaan qabdu. Waan armaan gadii sanarratti mirga abbaa qabeenyummaa kophaa ta'eetis kennamuu hin danda'u. Waan armaan gadii kanarratti waan dubbachuu deemu kanarratti mirga abbaa qabeenyummaa kophaa ta'e itti fayyadamuu kan namni irraa hin xumine waan akka kanarratti hin kennamu. Tokko invention argannoo ta'e san contrary to public order or morality safuu hawaasaa ta'e wajjin yoo deemte yookaan waan safuu hawaasaa tokko yoo ta'e patentabilitiin hin kennamtu. Siyaasee waan haaraa oomishte wanni haaraan san safuu uummata Itoophiyaa guutuu cabse siif hin kennamu. Takka plant or animal variety waa'ee bineensota yookaan bineensota irratti patent rights hin kennamu. Or essential biological process for production of plant or animal. Walumaa galatti waa'ee uumamaa irratti uumama yoo ati goota si dhiistee jijjiiramu waa'ee uumamaa waa'ee biqiltootaa fi bineensotaa kanarratti patent hin kennamu. Schemes rules or method of playing games ammallee
tooftaa fi yookaan dambii namni tokko geemii taphatu kanarra siin kennamu or performing commercial ammati akkaataa daldalaa tokko industrial activity ammas hojii daldala computer program ammallee sagantaa koompitaraa akkaataa koompitaritti dalagu kanarratti paatantee raayitiin siin kennamu labsiin tun waan akka kana isaan qabdu diskafarii qorannoo haaraa saayintifik tiyoorii saayinsiidha mathematical method tooftaa herreega dalagan mathematical for treatment of human or animal body akkaataa itti doktorri tokko qaama namaa itti yaalu qaama namaa itti sarjari jechuun baqaqsee itti wallaanu or therapy as well as diagnostic method tooftaa itti doktorri tokko dhukkubsataadhaaf itti qoricha itti ajaju practice on the human or animal body yookaan qaama bineensota yookaan qaama namaa irratti waan haaraa yoo argatte waan hanqana irratti mirga abbaa qabeenyummaa kiyye jechuu hin dandeessu waan akka kanarratti waan akka kana waan haaraa argatus kiyye jechuu hin dandeessu.